oduu ammee jilli naayiroobii yookaan immoo keeniyaa irraa ka'anii gara Itoophiyaa Finfinneetti irreecha kabajuuf dhufaa turan karatti butamuun isaanii dhagahame. Jilli kun sanbata guddaa akka naayiroobii ka'anii jimaata gara Itoophiyaa gahan BBC'n afaan Oromoo himee ture. Garuu immoo guyyaa wiixataa saatii booda karaa Yaabeelloo fi Bulee Horaa jidduutti butamanii humnoota hin beekamneen butamanii akka jiran odeessaaleenii fi miidiyoonni garaagaraa dubbataa jiru. Nullee kanuma duuka bu'uun miidiyoota garaagaraa irraa oduu walii qabanne isiniif dhiyeessinee jirra. Hanga dhumaatti nu daawwadhaa isiniin jennaa. Galatooma. Yooyyaa akkam jirtu, nagaa jirtu, baga ayyaana irreechaa bara 2021 nagaan geessan. Mareehoo jechaa Oromoon waaqa isaa galateeffata. Haa ta'u irreecha baranaa immoo wantoota hedduutu adda isa godha. Innillee maali? Uummanni Oromiyaa addunyaa garaagaraa irra jiran qooda irreecha kana Finfinneetti yookaan Itoophiyaatti qoodachuudhaaf karaalee garaagaraatii fi addunyaa garaagaraa irraa akka dhufaa jiran odeessaaleen keenya eeree jira. Keessattuu obboloonni keenya ollaa yookaan immoo Oromoon Keeniyaa jiraatan jilli Oromoo Keeniyaa ayyaana irreecha bara 2022 kabajuuf Finfinneetti imaluuf magaalaa guddoo biyyattii yookaan naayiroobii irraa ka'ee gara Itoophiyaa yookaan gara Finfinnee akka imalaa jiran BBC'n afaan Oromoo eeree ture. Jilli kun hawaasa Oromoo Keeniyaa kutaalee biyyattii Keeniyaa garaagaraa irraa walitti dhufan kan hammate yoo ta'u, irreecha Itoophiyaatti kabajuudhaaf haala kanaan yoo imalan kun kan jalqabaati yookaan immoo haala kanaan gurmaanii gara Itoophiyaa yeroo dhufan isa jalqabaati. Jilli naayiroobii irraa guyyoota darban ka'uun magaalota Keeniyaa Oromoon hedduminaan keessa jiraatan kanneen akka Isiyooloo, Marsabit fi Moyyaalee keessa qaxxaamuruun Itoophiyaatti imalu. Kunis jimaata fulbaana 30 bara 2022 Finfinnee ni gaha jedhamee eegamaa turuun isaa ni yaadatama. Jilli kunis kan dhufaa jiran konkolaataadhaan yoo ta'u yookaan immoo baasii konkolaataa nama hedduu fe'uun namoota hedduu ta'anii akka dhufaa jiranii fi namoonni kunniinis nama guddaa, qarree fi qeerroo fi daa'immanis of keessatti kan hammate yoo ta'u, jilli kunis hanga guyyaa har'aa yookaan immoo kamisa saatii 6tti nagahaan kan karaa imalaa turan ta'uu fi magaalaa Moyyalee darbuudhaan Boorana Yaabeellootti akka laaqana nyaatanii turanii fi laaqana nyaatanii saatii 7 booda yookaan kamisa saatii 7tti gara fuula Yaabeelloo irraa gara Bulee Horaatti akka qajeelanii turanii fi jidduu kanatti immoo wanti uumame hanga ammaatti kan hin beekamnee fi isaanis karuma Yaabeelloo irraa gara Bulee Horaatti osoo deemaa jiran yookaan immoo naannoo Suruphaa Chichillaa jedhamee beekamu yookaan immoo jidduu Bulee Horaa fi Yaabeelloo jidduutti akka dhabamanii jiranii fi hanga ammaatti illee wanti isaan ta'anii fi bakki isaan goranii fi wanti isaan ta'an kan hin beekame ta'uu fi hanga ammaa poolisiin qorannoo irra jiraachuu fi garam akka qajeelan yookaan immoo eessaa akka taran wanti beekamuu fi humni isaan qabillee kan hin beekame ta'uu eeruun naannoo sanii erganne no gahee jira. Haaluma kanaanis nullee
poolisoota yookaan immoo humna mootummaa naannoo Shuruphaa yookaan Chichillaa jidduu Yaabeelloo fi Bulee Horaa jiran argachuuf yaalullee poolisii direct ta'e yookaan immoo poolisii dhimma kana qorachaa jiru argachuu baannus poolisoota naannoo sanii keessaa arganne hanga ammaatti wanti nu beenu akka hin jirree fi garuu immoo humna hin beekamneen akka butamanii jiran nu eeranii turan. Gara biraan immoo illee namoota naannoo san turan yookaan immoo namoota naannoo jidduu Yaabeelloo fi Bulee Horaa jiran dubbisuuf yaallee turre garuu immoo kan nuun jedhan hidhattoota garaa biraatis nutis informationii kana duuka bu'uudhaan namoota naannoo sanillee bilbilaan dubbisuuf yaallee turre namoota argannes haala akka nutti himanitti namoonni kunniin yookaan immoo jiilli Keeniyaa irraa ka'anii gara Finfinnee imalaa turan kunniin namoota eenyummaan isaanii hin beekamne yookaan immoo hidhattoota siivilii namoota hidhataa meeshaa waraanaa qaban garuu immoo eenyummaan isaanii hin beekamne namoota mootummaa haa ta'u namoota hidhattoota shanis fannoos kan Tigraayis ta'uun isaanii hin beekamne garuu immoo uffata militarii kamuu ofirraa kan hin qabne uffatuma normaalii yookaan uffata siviilitiin kan jiranii fi garuu immoo meeshaa waraanaa isaan uffatanii jiran meeshaa waraanaa ulfaataa fi meeshaa akka dishqaa akka keessatti argamuu fi namoota kanniin karraa qabamanii gara isaan maksaman kan hin beekamne ta'us hanga ammaatti garuu poolisoonni fi poolisoonni naannoo sanii haalichaa fi taatee kana duuka bu'anii akka qorachaa jiran information tokko nu gahaa jira. Nullee informationii guutummoo qorannee haala isaan irra jiranii fi bakka isaan irra gahan qorannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Gamanumaan isinis nu hordofaa isiniin jenna. Galatoomaa. Waan cufaaf furmaata sanii kennuu jirtu waaqa. Looks awesome. Thank you so much. Thank you, darling. I like this your haul. Thank you so much, dear. كل اللي نجرا إيه أنا ببزات لما تفلقوا سوات إسكاسر دستالن.